Akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa sagantaa keenya irratti waa'ee dhibee huba qoonqoo yookaan toonsilaayitis jedhamu wal faana kan ilaallu ta'a. Huba qoonqoo jechuun maal jechuudha? Dhiita'uu liqimsituu yookaan gama bitaaf mirgaa huba qoonqoo kan jiran akkasumas qaamota naannoo sana jiranii fi xannachoota naannoo sana jiran yeroo isaan dhiita'aniif dhukkubanii fi akkasumas halluu jijjiiratanii diimatan rakkoo uumamudha jechuudha dhibeen huba qoonqoo. Dhibee huba qoonqoo kana maaltu fiduu danda'a isa jedhuuf jarmilee xixiqqoo ija qullaan mul'achuu hin dandeenye maqaa vaayirasii yookaan baakteeriyaa jedhamanii waamaman dhibee kana namatti fidu. Jarmileen baakteeriyaa fi vaayirasii jedhamanii beekaman kunis akkaataadhuma sanyii isaanii irratti hundaa'uudhaan dhibee isaan fidan walakkaan baay'ee ulfaataa walakkaan immoo rakkoo huba qoonqoo salphaa ta'e fiduu danda'u jechuudha. Mallattooleen dhukkuba kokkee yookaan liqimsituu yookaan huba qoonqoo yookaan ingiliffaan toonsilaayitis jedhamu maal fa'i isa jedhuuf ho'i qaamaa dabaluu qoonqoo yookaan liqimsituun dhukkubuu fi kanarraa kan ka'e yeroo nyaata nyaatne liqimsinu dhugaatiilee adda addaa dhugnu akkasumas daa'imman irratti immoo yeroo harma hodhan dhukkubuu fi harma hodhuu dadhabuu fooliin afaanii jijjiiramuu nyaata liqimsuu dadhabuu morma sochoosuu dadhabuu fi halkan yeroo rafan qoquu yookaan sirriitti arganuu dadhabuu dhibeen huba qoonqoo kun yeroo baay'ee cimetti immoo eela yookaan immoo malaa uummachuudhaan dhukkubbii qoonqoo cimaa ta'e ho'i qaamaa akka malee dabaluu fi akkasumas morma olii gad sochoosuu dadhabuudhaan rakkoo guddaa namatti fiduu ni danda'a jechuudha. Dhibee toonsiliitiif wantoonni nama saaxilan yookaan risk factors warri jedhaman maal fa'i isa jedhuuf tokko umuriidha. Umurii yeroo jennu umuriin ijoollummaa keessumaa waggaa 5 hanga 15tti toonsiliin yeroo itti baay'atu yommuu ta'u waggaa 2 gaditti garuu toonsiliin baay'inaan hin mul'atu yoo jiraates baay'inaan kan inni dhufu vaayirasii irraatii jechuudha. Inni lammaffaan wanti toonsiliidhaaf yookaan immoo huba qoonqoodhaaf nama saaxilu talaallii yookaan daa'imni yerootti talaalamuu baachuu yookaan hin talaalamin hafuun toonsiliif nama saaxila. Inni sadaffaan infekshinii yookaan immoo faalamuu ujummoolee sirna hargansuu gara olii yookaan upper respiratory tract infections inni jedhaman qufaa fi kan kana fakkaatan jechuudha. Isaan kun toonsiliif nama saaxilu jechuudha. Egaa isaan kanarratti hundaa'uudhaan yeroo ilaallu sababii kanaatiif jechuudha daa'imman namoota gurguddoo caalaa yeroo baay'ee kan isaan toonsiliitiif yookaan dhibee huba qoonqootiif yookaan dhibee kokkee yookaan mormaaf saaxilamanii jechuudha. Egaa dhukkubni huba qoonqoo kun yeroo irratti hundaa'uudhaan huba qoonqoo ammee yookaan immoo acute tonsillitis dhibee huba qoonqoo amma namatti deddeebitu yookaan marmaartuu taate yookaan recurrent tonsillitis isa jedhamuu fi dhibee huba qoonqoo namarra ture yookaan immoo chronic tonsillitis jedhamanii qoqqoodamuu ni danda'u jechuudha. Ogeeyyiin fayyaa isa kana adda baasanii qoqqoodanii waan yaalaniif yeroo rakkoon huba qoonqoo nama mudate atattamaan gara mana yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Rakkoolee yerootti yaalamuu dhiisuu huba qoonqootiin dhufuu danda'an maal fa'aadha yookaan kompilikeshiniin isaa maal ta'uu danda'a isa jedhuuf jarmoonni toonsilii nutti fidan qaama keenya keessa seenan kun dhiiga keessa olii gadi faca'uudhaan qaama keessa erga faca'anii booddee dhibee rakkoo fayyaa walxaxaa ta'e fiduu ni danda'u. Rakkoo fayyaa walxaxaa isaan fiduu danda'anis tokkoffaa gogaa irratti wanti akka qanxoo yookaan raash inni jedhamu akkasumas ho'iinsa qaamaa dabaluudhaan dhibee scarlet fever jedhamu namatti fiduu danda'u. Lammaffaa dhukkuba kalee yookaan acute post streptococcal glomerulonephritis jedhamu yookaan dhukkuba kalee namatti fiduu ni danda'u. Inni sadeeffaan dhukkuba onnee yookaan dadhabbii onnee rheumatic fever isa jedhamu fiduu ni danda'a. Inni arfaffaan dhukkuba buusaa lafee yookaan septic arteritis fiduu ni danda'a waan ta'eef rakkoolee gurguddoof walxaxaa akkanaa waan fiduu danda'uuf toonsiliin yerootti yaalamuu qabaa jechuudha. Gargaarsa nama dhibee huba qoonqoo yookaan toonsilii qabuuf godhamuu qabu maal fa'i isa jedhuuf atattamaan gara mana yaalaa geessuudhaan yaalchisuu. Inni lammaffaa qoricha ogeeyyii fayyaan kenname sirriitti fudhachuudhaan xumuruu. Inni sadaffaan mala aadaatiin mursiisuu yookaan hanqooqsisuun gonkumaa dhorkaa fi rakkoolee fayyaa baay'eef nama saaxiluu danda'uu isaa hubachuudhaan achi geessuu dhiisuu
irraa of qusachuu qabnaa jechuudha. Inni arfaffaaf inni dhumaan gochuu kan qabnu boqonnaa fudhachuu nyaata dhangala'oo ta'e fayyadamuudhaan dafnee dhibee kanarraa akka fayyinuuf gargaaruu nama dhibee kanaan hubame gargaaruu qabnaa jechuudha. Egaan mala akkamiitiin ofirraa ittisuu dandeenya dhibee kokkee yookaan mormaa yookaan huba qoonqoo jedhamu yookaan ingiliffaan tonsilaayitis jedhamu kana isa jedhuuf daa'imman yerootti talaalchisu dhugaatii fi bishaan baay'ee qorraa ta'e dhuguu irraas of qusachuu daa'immanis waan akka cabbii fi wantoota cabbaa irraa akka isaan of qusatan akka isaan hin xuuxne akka isaan hin dhugne sirriitti eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraa nama dhibee qufaa yookaan immoo dhibee qufaasisaatiin qabame afaanii funyaansaa qabachuudhaan nama biraatti akka hin dabarsine of eeggannoo gochuudhaan dafee irraa yaalamee dafee irraa fayyuu nama biraattis akka hin daddabarsineef of eeggachuu qaba. Sababiinsaa dhukkubni qufaa yeroo jiraate daa'imman irrattis ta'e nama guddaa irratti toonsiliis fiduu ni danda'a waan ta'eef isaan kana eeggannoo gochuudhaan dhibee toonsiliirraa of eeguu ni dandeenya jechuudha. Sagantaan keenya waa'ee toonsilii yookaan dhibee kokkee yookaan mormaa yookaan huba qoonqoo isa jedhamu kanarraaf dhiyeeffanne kanuma irratti xumuraa. Waan nu dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Laayik, sabiskiraayib gochuudhaan fayyaa keessan cimsadhaa.